Kanaafuu maqaa uummata Oromoo Wallootiin isiniin galateeffadha. Rabbii guddaa asiin immoo uummata Oromoo kutaa bu'atakkaan walitti qabee hundiin keenyaa wal geenyee waan dhibdee uummata Oromoo keessa jiru walla haasofnee dibanaa keenya rakkoo keenya hiikuu danda'uuf waliin nu qabee galanni kan isaati jedhee isaan galateeffadha. Akkanumattis uummatni Walloodhaa bara 400 olii cunqurfamarra jira, qabsomarratti jira. Haa ta'u malee immoo bara 300 ummata Oromoo biraarraa oduma qabsootti wal'aansatti jiru bara 300 duuba cabeeti ummanni Walloo eegasanii isin amma bara 500 qaban Ameerikee kan dudaa kee kan jettan ni bara 400 guutuudhaa qabsoo fi cunqurfamatti kan jirru gaafa ni cabne ummanni Oromoo guutuutti bakkatti caba. Ammas waan isin dabarsuurraa haasaa isinitti dheeressu ummanni Oromoodhaa bakka jirtanitti Oromoo Shawaa, Oromoo Wallaggaa, Oromoo Walloo, Oromoo Arsii, Oromoo Harar Walloo duun jedhiin dhiibdee bakka jirtu hundatti akka walitti dirmannee wal barannuuf kana dhaamsinii dabarsa. Tokko guru kutame tokko jedhee kolfuun akka sirra hin jiraanne bakka dhiibdee jirtu sanitti hundinuu walitti akka dirmannu kana dhaamsinii dabarsaa dubbisiin dhiyeessuu nagaatti.